jirtanittu narraaqee baladhaa bakka jirtanittu narraaqee baladhaa anaa dhufu martuu xixiqqaaf gurguddaa ustaazota keenyaaf hundi barattoota ulumaawotaa fi daa'imman gurguddaa ustaazotni majmu'aa hundeen sagantichaas anaa dhufu jenna ol seenaa nuuf ta'a anaa dhufu jenna ol seenaa nuuf ta'a kan affeerraa keenya nuuf kabajaniif kanneen karaa deema kan affeerraa keenya nuuf kabajaniif kanneen karaa deemaa nutti as gortanis gammachuudha qabnaa gammachuu aruuzaa kan Dr. Faamiidhaaf Aadde Tamiimaadha kan Dr. Faamiidhaaf Aadde Tamiimaadha jechuun dagatinaa baarakallaahu lakumaa wa baaraka aleekumaa wa jama'a beenakumaa fi khayr waa'ee jara kanaa waan xiqqoon dubbadhaa kan beeku duruu beekaa kan hin beeknes hubadhaa kan beeku duruu beekaa kan hin beeknes hubadhaa amirtoota garee fi kan majmu'atu shuuraadha dugdaa fi dagalee markazaa roodatul jannaadha gaggeessitoota jajjaboo ijoollee qacalee gorsaaf obsaan beekamu akka beektota kalee yeroo nurraan qusatan hedduus nurraan mufatan fakkeenya gaarii nuuf ta'an gaggeessummaa gaariin asiin nu gahatan seenaan jaraa hedduu barreessee hin fixu jazaa isaanii rabbiin jannataan haa fidu dhaga'i doktor dhaamsa ansii dhaamuu tamuun amaanaadha haalaan mararfadhu yaada ishee eegii fi yoo isheen si aarsites gorsii deebifadhu yoo isheen si aarsites gorsii deebifadhu biyya namaa keessattis abbaaf haadha ta'iif rakkoo ishee hubadhu kan dandeesse furiif bakka dadhabdettis jaalalumaan cufiif bakka dadhabdettis jaalalumaan cufiif atis yaatamuu koo abbaan manaa keetii kabajaa kan keetii kana ta'uu beekii jaalalaan qabadhu fahmiin kan keetii waan feetetti maddu fahmiin kan keetii waan feetetti maddu yaada isaas hubadhuuf haaraaf gammachuu isaas addaan baasii beeki yaada isaas hubadhuuf haaraaf gammachuu isaas addaan baasii beekii waan furuu dandeessuun abshir jedhii biratti argamii gaafa jaalala eegalan maal jedhan jarana haasaan gaaf jalqabaa irraa xiqqoo dhaggeeffadhaa seeqqachuun sunnaadha xiqqoonaaf seeqqadhaa seeqqachuun sunnaadha xiqqoonaaf seeqqadhaa yaada jaalala keetoo olee bulee dirribaa rafinaan hin jedhin eessaan fida hirribaa gubaan jaalala keetii akka ibiddaaf rasaasaa na bira jirta se'ee boraatittin asaasaa yeroon irribaa ga'ee yoon lafaan ga'u dugdaa yaadatu natti banaa qaawwa jiruu koo hundaa guyyaarraa faa ashabuuf xiqqoo qamaanaan cimaa ijan oolee nan bulaa yaadni kee natti cimaa karooran baasaa bulaa horadhee si boocuu fi fala dha'uun eegalaa qaawwa kiyyaa duuchuu fi yaadaan deemuun eegalaa gidduu samii fi lafaa jiruudhaan natti qaawwee irriba maaliin rafaa Bormaal akkan hojjedhu barii barraaqa ka'ee koo qofa si godhachuuf milkii galma koo ga'ee ijaarrachuun eegalaa Ameerikaatti gamoo hawwiin hin daangeffamu anis hin dhaabu dhamoo hundumtuu dhiyoo ta'aa duranda keessan ciisaa angan dur gidirfame yaadumaaniin of kiisaa Londonii mana viillaa abbaa darbii 60 alkanii guyyaa piizaa burgarfaatu nyaatama alkanii guyyaa piizaa burgarfaatu nyaatama Olbaasii gadis seetii ofirraa fixee xiyyaara dhuunfaa kiyyaan ardii hundumaa lixee yoon xiqqoo as deebi'u hiyyummaa koo ari'ee simbiratu wacciti lafti duruu bari'e simbiratu wacciti lafti duruu bari'e Allahu akbar mul'atni yoon carraaqin hawwii ta'eetu hafaa reefuman si hubadhaa dhugaa keetii nan rafaa dheedhummaatu na miidhee anuu reefuun bargadhaa lamuu rafaa dammaqaan hojjedhee si argadhaa lamuu rafaa dammaqaan hojjedhee si argadhaa ati naaf kennaadhaa kennaa gatii jabaa addunyaa kanarraa tokkittii keen qabaa sin jaalladha malee sittin yaadu dabaa siif jecha miidhamee siif jecha nan cabaa jedhanii raawwatan dhumni janaas kunoo firiin har'aa gammachuu isaanii asitti argamna gammachuu isaaniif asitti argamna Allahu akbar kan fuudha sodaattes dargaggoof shamarreen dhageessittan himaa waan atiin hubanne quuftee yoo nyaattes yoo bultes agabuu jaartiin yoon jiraatiin hirribni sin qabu
jaartiin yoon jiraatiin dharribni sin qabu. Allahu akbar. Anaare hiiki dura jenera. Isheen dagaleedhaa utubaa isa guddaa dubartiin amaanaadhaa achi bakki guddaan manni dilallaa'ee yoo ta'ellee onaa yoo isheen dhufte gannatu ta'a bonaa kanaaf dhiirri hedduun dubartiidhaan boona. Gariin qabeenya tuulanii birriidhaan goyyoomu yoo dubartiin hin jirre hir'uu qabda yoomuu gamoos ijaarradhu soofaa manaaf alaa yoomiyyuu jireenyi jaartii waliin tola. Badhaasa rabbiitii dubartii argachuun kanaafidha fuudhanii wajjiniin jiraachuun yoomuu dachaa siif kenna gammachuu. Manattillee gattee hin adeemin bakkee boqonnaas kennii fi boqochiisi takkaa hojiin hin ajjeesin gargaarimee akkaan lubbuu qabdii beekii akkuma kee baabaa. Akkuma kee baabaa. Allahu akbar. Anaare. Yaa ustaaza kiyyaa Ustaaz Anwaar madda eenyummaa koo burqaasa jalqabaa oolmaa kee dubbachuuf dhugaa jechan dhabaa maandisa jiruu koo injiinera guddaa maal jedheetan ibsaa atoo naaf waan hundaa barsiiftee naaf laattee eenyummaa kee qooddee haqni kee jabaadhaa kan rabbiitiin booddee amantaa koon boonuu of ta'uu na barsiiftee karaa gaarii fi yaraa addaan natti agarsiiftee safuuf duudhaan guddiftee gorsa naaf goote galaa eebbaaf gargaarsa keeniin miila kaayyoon imala. Naannama na gochuu feetaa ofiif namummaa baatee dubbatamee hin dhumu wanti ati naaf taatee dungooti naaf qabsiistee qilleensaanuu hin dhaamu burqaa kootu si'idhaa maqaa keetiin na waamu. Gaddaaf gadadoon jiruu rakkoon siyaasii irrattuu naaf jiraadhu ustaaz koo umuriin kee hadheerattu. Qopheessituun walaloo simboonii wallaggaadhaa markaza koo feenaan rawdatul jannaadhaa ustaaza koos feenaan Ustaaz Anwaar ibnu Kalifaadhaa dogoggora jiruuf naaf tolcha. Allahu akbar. Barattoota markaza Nuurul Imaanii. Congratulations all of students. Ustaazoota keenya baay'ee sin jaalannaa osoo abdii muriin barattanii barsiisuuf garaa murattanii markaza ijaartanii diinii nuuf gadhaabdan. Allahu akbar. Galata sheekkoota rabbummaa naa kafaluun jaajazaa keessanii halkanii fi guyyaa osoon ifatini nu barsiisuuf jecha osoon dadhabini shabaqa yoo bades obsaan nu eeydanii arabni yoo nu dhuftes obsaan nu eeydanii alhamdulillahi galanni kan saati kan asiin nu ga'ee summa alhamdulillahi gama ergaatiyyaa yeroon hin dabaru dhiifama naaf godha dubbiitu naan badee kararraa mammaqaa dhiifama naaf godha dubbiitu naan badee kararraa mammaqaa anis dhufe kunoo rabbiin na laaffisee waan qalbiin na yaadde qalamaan barreessee gurraan isin buusuuf waaniin qopheeffadhe yaa quraana rabbii guutuu haftee hin qabne namni si qabate milkaa'ee waa hundaan duniyaa akhiraa sumaatu nu tolcha kottaa haa barannu karaa diin islaamummaan teenya hoggansa jiruudha jabaattee barannaan jazaan kee jannata Allahu akbar. yaa quraana rabbii caalaa hundaa olii maaltu siin qixxaata yaa kalaama rabbii maaltu siin dorgomaa yaa kalaama rabbii jechaa olii quraanul kariimii kan hin jijjiiramne hanga zalaalami namni si qaree dhugaan sitti hojjete wallaahi milkaa'ee shakkii takka malee quraanni ifaadhaa kottaa ibsannu dukkana wallaalaa ittiin dhabamsiifna quraanni dawaadhaa ittiin wallaanamna dhukkuba hundaahu isaatu furmaata isumaaf furmaata rakkoo teenya hunda quraanaaf furmaata qalbii gammachiisee onnee qabbaneessa
qalbiis gammachiisee onnes qabbanees. Jabaannee barannee dhaloota barsiifna seenaa babbareedduu dhaloota dhaalchifna irratti jabaannee wal jajjabeessina abshir galma geenya fedha rabbiitiini abshir galma geenya fedha rabbiitiini yaa rabbi nuu laaffis kunoo si kadhanne yaa rabbi nuu laaffis kunoo si kadhanne الله arraaf ergaan أكبر tanto asirratti dhaabbatti arraaf ergaan tanto asirratti dhaabbatti dhiiba manaa godha yooniin dogongores hadaraa yaa bola du'aa'iinaaf godha assalaamu alaikum warahmatullaahi وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر ما شاء الله تبارك الرحمن إجابرتان أكمان سنجد درن شعراتي أرجمي جرا نشيدا بريد ولو بريد إرجع بريد أفكسهم تمير أجائبات قرآن ربي أكتي إبسط ربي أكما جون ربي جعل القرآن ربي هدو تكا سرع من نجرا باي تكا قرتي مئة قرآن لزا قرآن كاتي قبضوف لزا ورلوخي خان راهو بنين نولي أكا الرتخ خانو متاسستي قرأتو مجنان بارك الله فيك وجزاك الله خيرا أحسن الجزاء الله أكبر الله أكبر ما شاء الله إيقا كبجمتوتا دقيفتوتا راديو مركز نور الإيمان منذ خيسان قرأتو مورفادا أغا يروخنا قبيتينيا أبسان دقيفتاني تروراف أما اللي سغنتان كينيا أكومتي وفجرا قرأتو مراس قرأغروف تكلم يجاجرا إيقا نسيحا في قرسي ببريدان حفيجر شيكان خم فرق عقبتاني دبري دعوانا ويار رانتاناتي قبي فني تاني إسنيف رفاجرا إن شاء الله هقا إسان إسنيف تنقبهاني مي أمالي بالبلا خيسان وف برد هيفتا أما قلبي نفكنا إسنين جنة الله أكبر وصانور الدين الله أكبر أستاذ عمر مكان وانفرماتا إسيرابدي غرغر وانفرماتا إسيرابدي كان قدتا تزيدي ربي هند سرافره والفيزياء بالنسيتي ربي هند والفيزياء الله أكبر الله أمساسا مدبيكم سا جايا علمي في مركزني راها قلبي بركاديسا يا أرجي وانشفر نبي بغاقر تنفيري تيزن براتون ديني ربي كونجرا بغتيجيزا براتون ديني ربي كونجرا بغتيجيزا Congratulations barattoota ilmii diin islaamaa barachaa jirtan warra itti fufee daran bakka guddaa ga'u rabbi isin haa taasisu isinarra barattoota inshaallah fuuldura isinumaatu ta'a barsiisota ta'uudhaa jiraattani dhaloota baratee nama barsiisu rabbi isin haa taasisu yeroo ammaan tanaa namni baay'een bakka hin taane jira wallaahi rabbiitu isiniin fedhee bakka tana isin teessise iddoo irra caaltuudha bakki isin jirtan akkuma nu lafarra majlisa barachaa tur isinis irra majlisa jirtan waa silkiirraan haa online taatu silkiirratti haa barattanii bilbila irratti haa barattanii malee aayaan tun majlisa ilmiitiin islaamaati kanaaf bagatti geessan barattoonni keenya hundi keessanuu congratulation eebba duubarraan fittu rabbi isiniif haa taasisu warra karatti hafu rabbi isiniin taasisini bikkan fakkaane dhaabbachuu rabbi isinirraa haa qabu barattoota ilmiitiin islaam shamarran keenyaas bikkan fakkaane dhaabbachuu rabbi isinirraa qabu dargaggoota keenyaas bakkan fakkaane dhaabbachuu rabbi isinirraa qabu barattoonni markaza garaagaraa irraa asitti sagantaa obboleeyyiin keessanii bareechuudhaaf as dhuftan hunda keessanuu rabbi isin haa milkeessu du'aa ustaazota keenyaatis hunda rabbi nuuf haa qeebalu والله هوندا خيسن ورقل مقو ربي سناتا يسوع بكجرتني ربي سنحاتيس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Egaa Ustaaz Gammachiis gaazexeessaan Majmuu'aa Shuuraa ammaa barreessaa fi seenessaa kitaaba hedduu kan ta'an akkasuma